nuti waa'ee nama biraa osoo taaneen dubbadhu ani baay'izawee ajandaa nama haasa'uu jira takka waa'ee namarraa abbaan fedhee wal fuudhee abbaan fedhee wal hiikee abbaan fedhee du'ee abbaan fedhee hafe irraan haasa'an garuu jarri lameen kana baay'een abbaan fedhe du'e abbaan fedhe hiikee abbaan fedhe wal ajjeese irraan dubbadhu garuu jara kan lamman kan hin jaalladha nuti immoo wanta kanarraa akka dubbannu kan nu godhe nama shamaraafan sagalee ta'a ani shamaroonni na biratti miidhaman jedhu gidee shamara miidhu nu aarsa jechuudha. Shari'aa kamtu nama ayyamee shamara torba bakka takkatti fuudhame dullattii biyya baqaa keessa waggaa 8 walii wajjiniin ture kan dhaba isaa gargaaraa turte inni mana taa'ee isiin hojjetaa turte biyya Kaayiroo keessatti shamaratu hojjetti malee dhiirriin hojjetu biyya sana keessatti kan isa gargaaraa turte amma Dubaayii dhufee kana hunda irraanfatee isii irratti kan biraa fuudhee isii jalaan hiikaa kan biraa immoo jarriin duraan amma wajjiniin jiru kun immoo haaraadha bifa qabanii jechuudhaafiji isias qayyame wali rafa ammallee ilmoon dhufaa jirti tabrallee haa dhuftu Samiraa demo ide mana guutuu ilmoo qofa godhe habibti cucu gizee Mubaarak fiigee baagisa habibti ammallee fiddee kabrallee daddabali habibti Mubaarakin warra bala faaseta maki daddabali tira ilmoo heddummeessi cuucuu jettee tayyitee mataa dhakkositoo namni taraa takkatti yoo shanjaa dha'uu jammareera abboleessitii yaa Mubaarak tokkoyyuu guddisuu hin danda'u. Maaliif jireenyi isaa jireenya biyya ormaati. Namni nama guddisuu danda'u, namni ilmoo argachuu danda'u, nama biyyatti qotee gadhaabee lafa qabu malee namni waasaappiidhaan fiffiigee hojjetu. Yeroo tokko ni argamti, yeroo tokko ni dhabamti. Onnee maaliitiin dubartii lama ol fuuchuu danda'u obboleetti gahe. Hai majnuun anta. Hai wajjiin isaa maalirree dubartii fuudhee akkamitti ilmoon guddatti inni hin baasisiisa. Abbaa giddii rabbi irra kaa'e achi. Maqasii ilmaan Oromoo, maqasii muslimtoota maqasii ilmaan nama abbaa giddii rabbi biyya Imaaraat keessa kaa'ee ijoolleen walitti guurtee ji'a 2 ta'u ji'a 3 ta'u ji'a 4 ta'u kimbil godhee haadha sii lubbuu baasee lafee cabsee keessaa baasa jechuudha. Kun fokkuudhaaf aybiidha kun. Wallahi aybiidha. Dhimma kanarratti xiyyeeffannoodhaan godhamuu qaba. Asirratti Mubaarak Musammaa tokko itti qabdu. Keessattuu jara duraanii dhiiftee isii haaraa kana jala fiiguu kana dhaabi. Jaartii kan keeni beenna lama qabdaa tokko warra Dedooti, tokko warra Baaleeti, tokko warra Jimmaati. Kanuma jabeeffadhu sadeen kana. Torbatti maaltu isin qabaleessa kiyya torba qaba jedhan. Amma isin hin gadaa kun haaraadha. Bara namoota tokko wayitu jaartiidhaan na ulfeesseeraati. Garuu as keessatti wanni isin hubachuu qabdan jaartii Mubaarak inni kaana godhate kan jettu sadii qofan argee laharraatti. Garii ammoo na gudeedee dalagaan si galcha jedhee na hojjete akkasii nama ciciisa. Namoota shamarumaaf sagalee taana jedhanii dubbatan irraan gideewwan akkasii dhaga'amu gocha Ameerikaatti ta'e takka nama yaadachiisa. Ameerikaatti ifinisti moo maal jedhan dhaabbata kan jira dhaabbata hiccitii baasu. Warroota dimokiraasii kana addunyaa babal'ina jedhan warroota aangoo qaban Tiraampiin dabalatee mootummoota addunyaa gurguddaatu shamara ijoollee durbaa xixiqqoo umriin isaanii waggaa 8 gadi biyyoota garaagaraa walitti qabaman gudeedanii ajjeesanii dhiiga fa'aa Gocha kanatu mul'ate naannoo Ameerikaatti. Waan kana namni hedduun dhagayeera. Baabaa ishee akka Amiin biroollee irraa dubbatee jira. Waan kanarraa jechuudha. Gochi Mubaarakii fi gochi jara kanaa wal fakkaata obboleessa kiyya. Miidiyaa irra sa'aatii 24 mirga shamarranii amma silaa dhiirri biraa akkas godhe Mubaarak Musammaa ji'a takka guutuu irraa iyya. Garuu ofii isaatii badii kana oguu fakkaatu dalagee nagaan jiraatee faamesoonni keenyas jala fiiganii abshir jedhanii dhugaa jirtu walii dubbachuu jedhanii dhugaa jirtu itti muudisanii waan akkanaa kana dubbachuun kun anaaf gaarii mitiin isin jechuu barbaada. Kanaafuu jennaan tokkoof tokko gahaadha. Rabbiin Quraana keessatti inni maal jedha shari'aa jedha. Shari'aa sirra beekna obboleessa kiyya. Maal jedhama shari'aa keessatti beekta? Quraanni maal jedha beekta? Wa in kuntum allaa ta'dilu fawaahida. Yoo wal qixxeessuu hin dandeenye tokko irratti sabara tokko dhiisaa jedha. Hadiisa keessatti immoo yaa jamaacata shabaab mana alaykumul ba'ata falyatazawwaj فإن لم يستطيع عليكم بالصيام يورن دي سنفورا يو هندن دنيا أمو صوما كدي كيسا يوكان شهوا كيسان أفراج أبسها جرى يجور هرا انتلتي سميرا ما جتبتني أو نياتا دبي ما نسان دفنه جاجا كيسا تراتا كدفنه برغاها إني أمو نسلا چامي شامروتا براجلا في فيغا أولا جاچوران دبت إسين هاران كونيس إسين نفتريف جيه تربا كون أكد جيه تربت مبارك جارتي براقبا أنا مالس كم براس هدو كبا أنا أكجارتي تونا لكاو نبرة لينوفو ننتتا بتشيزو
nan gammachiitu jechuudhaan himata dhattee mana Habiibaatti itti bantee jechuudha obboleeyyan. Akkasitti wanni isin of eeggachuu qabdan. Of eeggannoo jabaa gochuu qabdan namoota of fakkeessan, namoota mirga dhala namaatiif falma jedhan, namoota nama shamarroonni na biratti kabajamti jedhan ofirraa eeguu keessan dirqama akka ta'u irra deddeebi'ee isin dubbadha. Namni fakkeessu hamaadha isin galaafataa jechuudha. Inni mana hin jiru beektaa? Inni illee gara manaa dhufaa jira bakka manuma nu eegi achuma nu eegi. Samiraan jirti. Samiraan hin jirti. Samiraa tasgabbeessinee jirra. Mee salaam aleekum. Samiraan jirti jettee wal gaggaafatti Oriyaan. Maal jirti Samiraan namni shamarri torba duubaan irra dhufte jirti jedhamtee gaafatamti. Shamara torba guututu duubaan irra dhufte jechuudha. Otoo isin teessu isin daabboon qabdu daabboon isii sun daabboo nama biraa irraa garaagarummaa qaba. Maaluma ta'uudhaaf gaafa biyya baqaa jiru gaafa Masrii jiru isii jiraachisaa turte. Gaafa biyya baqaa jiru kan jiraachisaa ture Samiraadha. Har'a biyya baqaa keessaa gara biyya Dubaay deemee WhatsAppiidhaan siifigee ilmaan Oromoo meeqa tokkottis dallaalummaa hojjetee shira garaagaraa Dubaay keessatti xaxee waan maallaqa garaagaraa argatee boodarraa ammoo yeroo haalli mijatu Samiraa dhiisee kan biraa ajjanuu jammare jechuudha. Kun safuudha. Waan gaarii miti. Mubaarak Musammaa yoo viidiyoo kana dhaggeeffataa jiraatte yoo viidiyoon kun itti bira ga'e jaartiin kan keessa Samiraa tokkittiidha raboota. Jireenyi biyya Dubaay ofiifuu qaaliidha. Jiraachuu hin danda'amu. Maallaqa kan kee walii qabadhu hojjetadhu. Biyyatti gaafa galtee gaafa biyya jireenyi rakasaa manni rakasaa kiraan rakasaa mana abbaa keetii keessatti afur fuudhii qonna irratti bobbaasi. Amma isa kanaati jireenya biyya Oromaa keessatti mataa kan keetu of hin dandeessu. Of hin dandeenye illeedha. Namni kamuu of danda'an jiru. Tokko wajjin inni jiraachuun jabaatee jira. Jireenyi qaala'ee jira. Ati maallaqni kan kee asutaalanii miidiyaa irraa fiduudha. Malee wanti hojjettu dhaabbataan takka hin jiru. Baleessa kiyyaa. Kanan siin jechuu barbaada. Samiraa hin miidhin. Yoo Samiraa miite Samiraan keenyaan talli hin furanna nuti. Wallahi Samiraa furanneeti bakka hin galfanna. Ilmoo kan keellee siif guddifna nuti. Haalli ammatti jirtu kun akkuma isin jetteyyuu waan nyaattuu fi waan dhabdu waan uffattu dhabdeeti miti kan isin dhufti. Mana kireesseeraa fi waan nyaatu hin argatti, hin dhugdi, hin uffatti, maal irraa barbaadin jedhiin wanni isin sirraa barbaaddu bashannanuu si wajjin hin rafuu si wajjin hin ceessuudha. Ati bakka biraatti quuffattee dhuftee isiin maal rakkatti harka keessa illachi laattu hin qabbanaa jirti immoo hin jettu hin owwaa jirti hin jettu ofii keetii bakka garaagaraatti nyaattee isii agabuu bulchaa jirta jechuudha. Shamarri takka nyaataa fi dhugaatii dhabdeeti miti kan isin si bira dhufte si wajjin taphachuu barbaaddi yeroo waan kennitee fi wajjin zanaafataa jechuu barbaadda. Yoo kana dandeesse godhi yoo kana dandeenye dhiisi shamara wal qixxeessi afurii miti shanjaa miti takka lamayyuu ulfaatee jira dhugaa jirtu sitti mee qabadhuun qabattaa hanga dhumaatti dhaggeeffadhu.